Iraan biyya seena qabeetti impaayera durii warra jedhaman keessaati. Mootummaa mataa ishee hundeeffattee buluudhaanis biyya seenaa qabduudha. Garuu biyya baha giddugaleessaa kanarraa warraaqsi fagaateen beeku. Maaliif? Seenaa warraaqsaawwan Iraan duubaa iccitiin jiru maali? Viidiyoo kana keessatti gabaabsinee isin biraan geenya. Iraan keessatti warraaqsi jalqabaa kan eegale sirna impeeriyaalizimii irratti. Erga sirni kun badees garuu ittuma fufe ittaansee warraaqsi tamboo yookiin Tobacco Protest bara 1891 dhalate. Sana dura bara 1890 bitootessa 20 abbaan gonfoo yeroo dheeraaf mootii Iraan ture Naasir al-Diin Shah warri Biriteen waggoota 50f oomisha gurgurtaa fi alergii tamboo olaantummaan akka to'atan aangoo isaa kenneef. Haa ta'u malee abbaan gonfoo sun hin milkoomne. Lagannaa fi hiriirri mormii battaluma sana karoora kana mudate. Mormiin eegalee waggaa 2 keessatti abbaan gonfoo mootii cimaan Iraan aangoonsaa akkaan laafe. Mormiis dhaabsisuu waan dadhabeef oomisha tamboo irratti itti gaafatamummaa Biriteeniif kenne haquuf dirqameera. Mormiin tamboo diddaa lammiilee Iraan kan jalqabaati. Yeroo jalqabaaf uummanni biyyattii bulchiinsa mootummaa abbaa gonfoo Shah fi dantaa biyyoota alaa kan mormuu eegalan yeroo sana ture. Mormiin Iraan kan ittaanu warraaqsa heera mootummaa Pershiyaa kan jedhamudha. Mufiif komiin uummanni Iraan bulchiinsa mootummaa abbaa gonfoo irratti qabu hanga warraaqsi heera mootummaa bara 1905 ka'utti ittuma fufe. Mormiin kun hanga bara 1911tti ka ture yoo ta'u, paarlaamaan biyyattii yeroo san kora mana maree biyyaalessaa National Consultative Assembly yookiin majlisa jedhamuun beekamu akka hundaa'u sababa ta'eera. Erga paarlaamaan hundaa'ee boodallee taateewwan adda addaa biyyattii keessatti akkaan murteessoo ta'an mudachuu itti fufan. Taateewwan kunneen hedduun isaanii wal'aansoo warra heera mootummaa qabatanii deemanii fi Shah gidduutti taasifamuun wal qabatu. Falmii kana keessatti biyyoonni alaa gara Shah goruun paarlaamaa biyyattii mormaa turan. Hundeeffama heera mootummaa booda rakkoon nageenyaa fi muddammi dhalatee jalqabbii Shah Pahlaavii daayinastii yookiin immoo mootummaa abbaa gonfoo Pahlaavii ta'eera. Ofii Iraan bara mootummaa Shah keessa akkam turte? Fonqolcha bara 1921 raawwateen aangoo ka qabate Reezaa Khaan bulchiinsa heera mootummaa qabu hundeesse. Garuu bulchiinsi isaa mootummaa abbaa gonfooti. Achirraa eegalee mootummaan dhaalaan darbu daayinastii Pahlaavii yookiin Pahlaavii daayinastii jedhamuun aangoon dhaalaan darbuu eegale. Reezaa Khaan aangoo kana qabatee waggaa 5 erga bulchee booda bara 1926 Reezaa Shah Pahlaavii mootii gochuun muude. Iraan bara 1921 irraa hanga 1963tti bulchiinsa gonfoo maatii Pahlaavii jala turte jechuudha. Bara mootummaa abbaa gonfoo kanaa riiformiin hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa hedduutu gaggeeffame. Kun ammoo uummata mufachiisuun haalota warraaqsa Iraaniif ka'umsa ta'an hedduu dhale. Keessattuu kan akkaan falmii kaase seeronni Islaamaa haqamuun seerota warra lixaan bakka buufamu akkasumas dambii uffannaa amantii Islaamaa saalaan nama adda baasuu fi dubartoonni fuula isaanii haguuggachuu yookiin niqaaba dhorkuudha. Poolisiin dubartoota hijaaba uffachuutti cichan irraa uffata tarsaasuun dararaa cimaa irratti raawwachuu eegalan. Seenaa Iraan keessatti mootummaan Shah yoo aangoo qabatu warra Ayatollaa biyya ari'uun akkasumas warri Ayatollaa yoo aangoo qabatan warra Shah biyya ari'uun waan baratameedha. Kan biyyaa baqate warra lixaa keessattuu US fi Biriteen faana michooma. Ofii Biriteen dhiibbaan isheen Iraan keessatti qabaataa turte maal fakkaata? Bara 1941 loltoonni Biriteenii fi Sooviyeet tokkummaan Iraan weeraruun Reezaa Shah Naazii Jarmanii faana michummaa qaba jechuun aangoorraa buusuun ilma isaa Muhammad Reezaa Pahlaavii aangootti baasan. Achirraa namni kun waggaa 10f Shah biyyattii ta'e. Kubbaaniyyaan boba'aa Biriteen Anglo-Persian Oil Company kan boodarra bara 1935 Anglo-Iranian Oil Company maqaa jedhutti geeddarame oomishaa fi daldala boba'aa Iraan olaantummaan to'atee ture. Addunyaa irratti kubbaaniyyaa boba'aa isa bu'a qabeessaa fi gita kan hin qabne ture. Qabeenyi boba'aa Iraan irraa argamu wayita Biriteeniin addunyaa irratti beeksisu lammiileen Iraan hedduun hiyyummaa keessa turan. Bara 1951 ministeerri muummee Iraan Muhammad Musaddiq kubbaaniyyaa Biriteen kana biyya isaanii keessaa akka baasanii fi biyyattii hirkattummaa biyyoota alaarraa walaba akka godhan waadaa seenan. Bara 1952 ministeerri muummee Musaddiq kubbaaniyyaan kun aangoo biyyattii jalatti akka hoogganamu mirkaneessuun sababa kanaanis goota biyyaa jedhamuun leellifamaniiru. Yeroo sana maatii warra Shah fi ministeera muummee Musaddiq gidduutti bara 1951 rakkoon uumamee waan tureef warri Shah yeroof biyyaa baqatanii turan. Hagayya bara 1953 garuu Biriteenii fi tajaajilli tikaa Ameerikaa wal ta'uun ministeera muummee kana wayita aangoorraa buusan Shah biyya alaa bakka yeroof itti miliqee ture biyyatti deebi'uun aangoo harkatti deebifate. Sana booda mootiin warra lixaatti michoome Muhammad Reezaa Pahlaavii waggoota 26 rakkoo malee aangoo qabatee ture. Iraan keessatti warraaqsi guddaan kan biraan White Revolution ka jedhamudha.
Bara 1963 Shaah mata duree White Revolution jedhuun rifoormii lafaa dinagdeef hawaasummaa eegalee bara 1960moota gara dhumaa poolisii dhoksaan ijaareen mormitoota to'annoo isaa jala oolchaa ture. Rifoormiin Mohammad Reza Pahlavi garee warra sirna duriitti cichan laaffisuuf kan eegalame ture. Bu'uurri warraaqsa kanaa deeggarsaaf tumsa warra lixaaf qaban cimsuun irraa fayyadamuudha. Garuu dubbiin akka Shaah eegaleetti salphaan taane rifoormiin eegalame muddamaa fi hokkara hawaasaa uumeera. Taateen kun ammoo Shaah rakkoo itti seenuurraa of qusataa turetti akka seenu dirqamsiiseera. Dureen amantii mallattoo bulchiinsa Islaamaa Iraan ta'an Ayatollah Ruhollah Khomeini yeroo jalqabaaf bara 1963 siyaasa biyyattii keessatti nama dhiibbaa guddaa uumu ta'uun mul'atan. Bulchiinsaaf warraaqsa Shaah irratti mormii gaggeeffamu dursuu eegalan. Inumaa Shaah jechuun qaama gadadoo fi rakkina Iraaniin dhaalchisuuf hojjetu akkasumas Iraan keessaa Islaamummaa balleessuuf dhaabbate jechuun labsan. Sababa kanaanis bara 1963 hidhaman. Hidhamuu isaanii hordofee hokkara guyyoota 3 walitti aansuun uumameen poolisiin biyyattii namoota 15,000 ta'an ajjeesan. Ayatollah Ruhollah Khomeini hidhaa ji'a 8 booda wayita gadhiifaman ammas mormii isaaniitti fufanii mormii isaanii cimsuun michummaa Iraan biyyoota lixaa keessattuu US fi Israa'el faana qabdu dura dhaabbachuu eegalan. Sababa kanatti bara 1964 ammas hidhamanii booda biyya ari'aman. Waggoota 15f hanga bara warraaqsa Iraan isa guddichaatti biyya baqaa turan. Irra caalaa Iraaq, Faransaay, Najaaf keessa turan. Haa ta'u malee mufannaan komiin dheekkamsiif hokkarri Iraan keessaa dhibame hin beeku. Sababa mootii abbaa gonfootti biyyattiin tasgabbii dhabde. Aangoon Shaah qoramuu kan eegalee bara 1978 gara xumuraa irraa eegaleeti. Iraan keessatti warraaqsi inni guddaa fi seena qabeessa jedhamu bara 1979 geggeeffame. Biyya baqaa yeroo dheeraaf ka turan hoogganaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ruhollah Khomeini wayita biyyatti deebi'an Iraanis gara bulchiinsa Islaamaa duraatti deebite. Haalli siyaasaa wayita to'annoodhaan ala itti ta'u Shaah maatii isaa qabatee bara 1979 ji'a Amajjii keessa biyyaa baqate. Kun ta'ee osoo hin turin guraandhala 1979 dureen amantii Islaamaa morkataa Shaah turan Ayatollah Ruhollah Khomeini bakka itti baqatanii jiraataa turan irraa gara biyyaatti deebi'an. Taateen kun seenaa Iraan keessatti guyyaa addaa akka ta'etti ilaalama. Gameessi lammiileen Iraan akka abbaa warraaqsaa isaanii fi mallattoo biyyaatti ilaalan kun gara biyyaa deebi'uun lammiilee biyyattii qofa osoo hin taane addunyaas baay'ee ajaa'ibsiise. Lammiileen Iraan miliyoonaan lakkaa'aman battala kana eegaa turan. Yeroo kanarraa eegalee bulchiinsi gonfoo kan michummaa fi deeggarsa warra lixaa qabu hafee bulchiinsi amantii ka hirkattummaa warra lixaa jalaa Iraan baasuuf hojjetu aangootti deebi'e. Ayatollah Ruhollah Khomeini bulchaa olaanaa Iraan ta'uun duudhaa amantiin biyyattii bulchuu eegalan. Baruma kana keessa riferendamiin erga geggeeffame booda mootummaan Islaamaa Rippaabilika Iraan labsame. Lammiileen Iraan Shaah bakka itti baqate Ameerikaa irraa akka biyyatti deebi'uun adabbii isaa argatu gaafachuu eegalan. Haa ta'u malee Shaah wal'aansaaf Ameerikaa erga ture booda Masrii keessa osoo jiraachaa jiru bara 1980 dhibee kaansariin du'e. Ayatollah Ruhollah Khomeini bara 1989 wayita boqatan amma aangoorra kan jiran Ayatollah Ali Khamenei hoogganaa olaanaa Iraan ta'an. Hoogganaan kun wayita abbaan isaanii aangoorra turan bara 1980moota keessa marsaa 2 pirezidaantii turan. Addunyaa irratti biyyi hordoftoota amantii Islaamaa Shi'aa jedhamu qabaachuun dursitu Iraan rakkoo keessoo fi alaan daddaaqamaa yoo nageessus garuu biyya kufaatiitti harkan kennine jedhamuun beekamti. Rakkoon Iraan biyyoota alaarraa kan dhufu qofaa hin turre. Keessaas rakkoon osoo hin mudatin hafeen beeku. Kunis bulchiinsi biyyattii tokko gammachiisee isa kaan waan mufachiisuuf. Dhiheenya kana immoo rakkoowwan dinagdee siyaasaaf bulchiinsaan wal qabatan dhiibbaa biyyoota lixaa dabalachuun biyyattii tasgabbii dhorkaniiru. Iraan keessatti warraaqsi uummataa har'allee geggeeffamaa jira. Garuu biyyattiin rakkoo keessoo fi alaa ishee mudatuuf harkan kennine. Doorsisi US har'allee jira. Pireezidaant Trump biyyattii irratti tarkaanfii fudhachuuf doorsisaa jira. Garuu Iraan keessatti jijjiirama sirnaaf fiduun danda'ameera. Haga yoonaan danda'amne. Fuulduratti immoo waan ta'uuf deemuun beeku.